Video mucatti kan argee tureera garuu maaliif akka isheen akkas taate naa hin galle malee tureera jechuudha. Video gosa garaagaraa akkuma nama baqa maraate akkuma nama dhukkubsachuu maraachuun adda adda baay'ee namni dhukkubsate sammuusaa beeka waan godhus beeka. Namni maraate garuu waan godhuun beeku. Qullaa deematee uffatee jiratee iddoo jirullee hin beeku namni maraate jechuudha. Innaa ijoolleen keenya immoo maraachuu iyyuu miti. Du'aas oolu wakkatti du'anis hin beekami hammaama seenanii du'an heduu ciisanii achuma keetti du'an jedhama waanuma jedhamu isaayyuu hin beekamu. Kan ishee kana immoo viidiyoo ishii jalqabaa yeroon argee baay'ee tokko dhugaa waaqana gadiyyuu qabuu hin danda'anii jechuudha jarri. Amma wayyanatti fakkaata viidiyoo isa kana garuu an arabootuma faata akkas godheen se'a barreeffama tokko yeroon argu jaalalleen ishii yookaas kaadhimaa ishii yookaas abbaa manaa ishiis ta'uu danda'a. Ishee faanatuma nagaadhaan jiranii jechuudha. Nageenyaan osoo jiranii osoo walitti hin bu'in wal dhabdeen gidduu isaanii toon uumamii too hin wal loleenii nagaan siniifaa baay'eetu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa ku galata waaqaatoo bakka jiraattan baga har'a geessan isiniin jedha. Viidiyoo amma fidee dhufe kana garuu amma waa'een dhiiraa kuni gara maallaqa fixuu qofaatu hin taane gara lubbuuttis deemeera. Garuu lubbuus illee numa baasallee iddoo baay'eetti sirriitti qabatamaadhaan sababii ebeluutti duutee kan jedhutu hin jiru malee shamarran itoo ilaalame baay'inaan sababni kanas ta'uu danda'a yaada. Dhugumaa dabar kanas ta'uu danda'a yaada garaa koo jechuun namni gaafa abdii kutatu ofumatti murteessa. Achi immoo iccitiisaa immoo hin beekamu namni sun du'eera miti namni naannoo isaa jiru waan kanaan dura jiru haasa'a malee exactly kanaaf ebeluun du'eedhe namni haasa'uu hin danda'u. Mucaan kun jaalallee ishee abbaa manaa ishee haa ta'u kaadhimaa ishee haa ta'u namni suni nagaadhaan osoo jiranii osoo wal faana haasa'anii osoo rakkoon hin jiraatiin fuudhuu isaa fi bakka akkaataa inni itti fuudhe hunduma isaa argitee dhageesse. Waan hundumaa jechuudha hin fuudhee dhugaaf soba isaa dhuguma fuudhuu isaa ragaa hundumaa viidiyoo isaa ta'uu suuraa siyoon qabatamaa hundumaa irra geesse sammuu ishii tuqame jedhan ijoolleen jechuudha. Innaa baay'ee tokko nama gaddisiisaa jechuudha. Innaa dhiirri tokko immoo ijoolleen dhiiraa silumayyuu jechuudha. Yeroo baay'ee sirraa adda ba'anii miti kan isaan haala mijeeffatan. Silolanii miti kan isaan haala mijeeffatan. Solollaan immoo xuruudha qaba. Silolanii hamma tokko illee na loleeraa dura qaata wal lollee waan jedhu yaadni wayii si keessa jira. Maaliif sarraa adda akka baate of amansiista. Maallaqa keessa yoo nyaateera ta'e maallaqa keessa fudhatee akka sirraa deeme. Si miidhee akka si dhiisetti beekta. Namni kun garuu layyatti yookaan adda kan isa godhu nagaadha. Hin haasa'u, waliigaltee qabu, sagantaa qabu, yeroo qabu. Garuu dubbiidhaan tokko samaa irra xop jedhee ishee mataa ishee irra bu'ee jechuudha. Mataa ishee irra gadi bu'e. Yeroo sana maalaa gooture kiyuu jette mucaan. Dubbiidhaan akkanaa yeroo namarra bu'u guma nama kamuu hin naasisa bakka naasuu keessa waan sitti dhufu hin beekamu. Namni yoo baay'ee nahee yookaan dhukkubsachuu danda'a akkuma kanaammoo sammuusaas tuqamuu danda'a waan ta'e ta'uu danda'a jechuudha. Baay'ee rakkisaadha jiruun biyya lafaa kun. Innaa baay'ee tokko nama gaddisiiste jechuudha dhugaa waaqa. Dhalli namaa shamarran keenya akkamitti lafarraa dhumaa jiru gariin isaanii akkanumatti hedduu balbala cufamee raftee kaatee du'aa ishii argamee hammaama seentee dhiqattee duutee dhaqabnaa min waan makkasii odeessama jechuudha. Innaa baay'ee nama gaddisiisa. Olis gadis garuu shamarran keenya baay'ee of eeggachuu qabdu. Ammallee akkasiin of hin eeggannetu jira jechuudha. Ammallee akkasiin waan hundumaarraa of hin qusanne of qusachaa hin deemnetu argamaa jira jechuudha. Boru yoo wanti kun narra gahe yoo jedhe namni yaadda'u dhabamuu isaatu argamaa jira jechuudha. Namni kamillee hojii isaa durii sana akkuma idilee isaa duriitti shakkuus dhiisee sodaachuus dhiisee yaadda'uus dhiisee akkuma itti fufetti jira jechuudha. Yoo tilmaamamee ilaalamu gara fuulduratti ganaa ba'a waan akkasii hin dhaabbatu hin dhageessu. Lubbuun waa dheeressu sinis miidiyaa irratti sinaa dheeressu lubbuu keessan hinuma argitu hin dhaabbatu jechuudha. Miidhamuun shamarranii kufaatiin isaanii wayii ta'uun isaanii eessumattuu hin dhaabbatu. Ittuma fufaa jechuudha. Keessattuu immoo isin garuu yoo isin shakkitan
yoo si shakkitanii ilaallattan yoo si yaaddoftanii ilaallattan waan tokko argachuu dandeessu ofii keessaniifis mataa keessaniifis jechuudha. Akkuma duriitti itti fufuun qabdan ilaaluu qabdu malee yaal xaraxare tamanaxare jedhama bar yaal xaraxare tamanaxare kan Oromoon akkam ture kan hin shakkine maal ta'e jedhama kan hin shakkine tamanaxare jechuun maalidha inni garagashame natti garagashame laala eegu garuga sinigal maalumaaf na waa tokko shakkuun surumayyuu gaariidha bar yoo akkas ta'e odhanii garagashanii ilaalu so amma namni kun akkas narratti hojjete maal gochuun qaba so akkas jedhee nagane akkas ta'e anu maal ofiif bor ani ofiif maalidha wabiin ko jedhee namni jechuun yoo xiqqaate illee qabeenya yoo dhabe namicha sanas yoo dhabe ofiisaaf jechuudha ofii ta'uudhaaf namummaasaa fayyummaasaa jireenyasaa eeggachuudhaaf yoon akkas narra ga'e yoon akkas kun narra ga'e jedhee waan tokko yaadee ofiisaafis murtee wayii lafa kaawwachuu qaba. Amma mucaan kun namichi kun fuudhuu dhiisee 13 yoo fuudheyyuu haa fuudhu qabeenya ishiis nyaate miti haa nyaatu. Garuu isheen osoo jiraattee nagaa taatee sammuu ishii jireenyi ishii tasgabbaa'ee nagaadhaan jiraattee deebitee namummaatti hin deebite hinuma hojjetatte jechuudha. Hinuma hojjetatti garuu akka kana taatee bifa kanaan immoo maatiitti galtee namni sammuun isaa tuqame baay'ee akka dhukkubaa miti dafee hin fayyu. Baay'ee tiriitimantii isa barbaachisa dhukkubbiin sammuu jechuudha. Of eeggannoo baay'ee isa barbaachisa yaalii barbaachisa namni illee dubbiidhaan jechaan waan hundumaan illee kunuunsuu qaba akka dhukkubaa isa qoricha kennanii fi waan arge godhamti dhukkubbiin sammuu jechuudha. Na bifa kanaan immoo yeroo maatii ishiitti deebitee galtu maatii ishii akkamidha maatiin ishii mucaa kana simachuu danda'u maatiin ishii kunuunsuu danda'u haga ishii fayyituttoo deebisanii bakka garaagaraa hin ta'a jedhame deebisanii fayyummaa ishiitti akka deebi'u obsa qabu hin danda'u kunis yaadama jechuudha. Na maatiin kee dogoggora kee irra sii darbu maatiin tokko baay'ee siireesiidha dogoggora irra namaan darban bakka keessattuu karaa dhiiraatiin kan wal qabate immoo sma'a walde waa'ee biyya keenya keessatti maatii biyya keenya isinuu beektu yookaan isinirra gaheera taas karaa dhiiraan kan sirra gahee dogoggortee ati ol deebite wayii dhiirri wayii dogoggortee ulfataatee ol deebite wayii immoo iddoon taane dhaabbattee iddoo isaan hin barbaanne nama wayii faana walii galtee yookaas nama isaan hin barbaanne teerumtee saayid effektii isaa waan isaan si deebisan hundi keessanuu hin beektu yookaan dhageessanii yookaan fira keessan irra gaheera yookaan mataa keessan irra yoo gaheera taana warri baay'ee siireesiidha. Na warri ishiillee mucaa kana akkuma ta'etu yayyaalanii maal yoo godhani biyyatti gashu warri immoo kana hin simatu moo hin simatanii maaltu itti dhaga'ama baay'ee rakkoodha. Kanaafuu walumaa galatti shamarran keenya harka baduroo baree yaarra seellam jedhan kaamera laaluuf waliixa sangaa duriitiin kan qote hin jiru waan ta'eef fooyyessaa deema akkuma duriitii jettanii akkuma duriitti ittiin fufiina of ilaala of sakattaa deema jireenya keessan ilaalaa deema yoo kun narra ga'ee jedhaa immoo dursaa of amansiisa of erga amansiistanii maal ta'u